Jira jirtu hordoftoota chaanaala kanaa warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan sabiskiraayib godhuun maatii kennitaa isiniin jenna. Piraankiin maaliin? Namoonni hedduu akka addunyaattis ta'e akka biyya keenyaatti piraankii si godhee jedhan gaafa waan tokko namni karaa irratti waasii hojjete akka qoosaallee ni fakkaata. Piraankiin yookiin wanti akka qoosaa kun kan raawwatamu xiinsammuu ijoollee keessattuu warra lafaa ol guddataa jiru hagammiidha. Qorannoon maal jedha? Waan kana irratti waan gabaabaa kan dubbise irraa gurrachiin buusa. Nu waliin tura. Piraankiin qoosaaf raawwatamu xiinsammuu ijoollee miidhaa jira jedha qorannoon tokko. Ibsi waa'ee suuraa piraankii fi qoosaa gidduu jiru garaagarummaan isaanii ijoollee burjaajessaa jiraachuu quba qabdu. Bara miidiyaan hawaasummaa addunyaa dhuunfate kana keessatti taateewwan burjaajii uuman hedduutu dhagahamu. Kanneen keessaa tokko kan piraankii jedhanii qoosaaf hojjetanidha. Qoosaa fi piraankii gidduu garuu garaagarummaan ni jira. Kun keessattuu sammuu ijoollee keessatti burjaajii uumaa jira. Ijoolleen qaamaa fi qalbiin hin bilchaanne qoosaawwan akka piraankii kunneen hubatanii miira bashannanaan simachuuf ni rakkatu. Fakkeenyaaf taatee tokko irratti kanatu mudate. Daa'imni xiqqaan tokko gabatee golboo harkasaa lamaaniin qabatee dhaabbata. Nama nyaata wayii keessa kaa'uuf waan qabaafii jiru fakkaata. Dubartiin yookiin guddistuun isaa taate tokko killee qabattee gara isaa deemti. Inni meeshaa qabee jiru keessatti cabsiti jedhee osoo eegu isheenis achumatti cabsuuf qophooftee waan deemtu osoo fakkaattu itti kalooftee itti dhiyaachuun daa'imni kun adda ishee irratti yeroo cabsitu akka rifate adda isaa sukkuumachaa nama dhukkuba jedhee miira dhukkubbii guddaan yeroo irraa mul'atu karaa miidiyaa hawaasaatiin mul'ataati ture. Hanqaaquu yookiin killee adda irratti cabsuun piraankii dhiyeenya kana miidiyaa hawaasaa irratti akkaan deemaa jiru yoo ta'u, morkiin yookiin egg crack challenge jedhamuun miidiyaa hawaasummaa irratti deemaa ture kun hanga hagaya 30tti namoota miliyoona 75 ta'anii tiktok irratti ilaalameera. Ijoolleen viidiyoo kanarraa mul'atan hedduun daa'imman umriin mana barumsaa hin geenye yookiin ammoo kan of danda'aniyyuu hin fakkaatanii. Ijoolleen osoo isaan hin eegin wayita killeen adda isaanii irratti cabu miira adda addaattu isaanirraa mul'ata. Kaanni dhukkuba jedhu gariin immoo miira raajeffannaan kan ilaalan yoo ta'u kan bu'anis ni jiru. Kaan immoo waan raawwate kanarraa kan ka'e namoota waan kanarratti raawwatan yeroo ofirraa dhiiban yookiin mufannatu irraa mul'ata. Akkaataa adda addaatiin gocha kana keessummeessanis miirri isaan agarsiisan garuu tokkuma. Maatiin gocha kana daa'imman irratti raawwatan booda akkaan kolfu. Daa'imman garuu akka qoosaatti fudhatanii ittiin hin booharani. Taateen dhiyeenya akkaan baratamee fi umrii osoo hin baasin daa'imman irratti nama of beekan irrattis raawwatu kun hiika sodaachisuu fi bohaarsuu akka wal maku taasiseera jedhu qorattoonni. Maatiin irra deddeebiin piraankii yookiin waan akka qoosaa daa'imman hin gammachiifne yookiin mufachiisu yoo hojjetan amanamummaa isaan daa'imman isaanii biratti qaban akka gadi buusu qorattoonni lafa kaa'anii jiru. Keessattuu wayita qaamni piraankii yookiin qoosaa raawwatu kan irratti raawwatamu humnaan caalu sodaachisu jedhama malee bohaarsuu miti jedhu. Namni ga'eessa ta'e daa'imman irratti wayita piraankii hojjetu kun hacuuccatuu ilaalama jechuun ibsu namoonni dhimma kana qoratan. Dhaabbata kunuunsaa fi eegumsa xiinsammuu daa'immanii UK'tti dubbi himtuu kan taate Raachel Melvele Thomas kaayyoon qoosaa yookiin piraankii waliin bohaaruu ta'uu qaba malee xiinsammuu waliin miidhuu ta'uu akka hin qabne himti. Garuu daa'imman ol adeemoo ta'an sababa sammuun sirriitti hin bilchaanneef waan ga'eessonni piraankii yookiin qoosaa hojjetan yaadan dafanii hubachuu hin danda'an jetti. Ogeettiin xiinsammuu daa'immanii kun daa'imman piraankii yeroo tokko tokko isaan mudate yeroo biraas deebii akka isaa hin mudanneef sodaa fi rifannaa keessa galu yaaddoo jedhu qabdi. Kana yeroon jedhu yeroo tokko tokko daa'imman adda isaanii irratti killee cabsinaan yeroo biraas beekanii ofirratti eegu jechuu kootii miti jetti qorattuun tun. Garuu akkaataa isaan itti yaadan hanga tokko ni jijjiira. Kun akka sammuun namaa waan alaa dhufu itti hubatuudhas jetti. Piraankiin yookiin qoosaan daa'imman qofa osoo hin taane ga'eessota irrattillee miidhaa uumaa jiraachuu ogeeyyiin ni himu. Yeroo garii hariiroo hiriyummaa irrattillee miidhaa qabaata. Dhimmi qorattoota akka lafa kaa'utti amma wayita daa'imman miira badaa agarsiisan maatiin yookiin namni piraankii yookiin qoosaa irratti hojjete itti kolfu yookiin itti bohaaruudha jetti. Ogeettiin dhimma xiinsammuu daa'immanii kun gochaan akkasii hariiroo maatii fi daa'immanii gidduu jiru akka hin balleessine yaaddoo qabdi. Maatiin miira daa'immanii beekanii yoo isaan dallalan yookiin miira badaa agarsiisan itti kolfuu dhiisanii hariiroo daa'imummaa isaanii waliin qaban haaressuu qabu jechuunis gorsiti.
Yeroo ammaa piraankii yookiin bifa qoosaatiin daandii garaagaraa keessatti, manneen nyaataa keessatti, namoota daandii irra imalan konkolaataa keessatti bifa adda ta'een yeroo itti qoosamu yookiin bifa piraankiitiin irratti hojjetamutu jira. Yeroo namoonni ammoo miira keessa galanii waan kana akkamitti akkana ta'edhanii gaafatan piraankii jedhanii yeroo namoota mufachiisan yookiin itti himantu jira. Namoonni tokko yeroo tokko piraankii jedhanii karaa irratti yeroo dalagan miidhaan hamaanillee deebi'ee gaafa irra ga'utu mul'ata. Walumaa galatti keessattuu daa'imman kennaaf kunuunsa cimaa namoota irrattis piraankii yookiin qoosaa tasaa hojjechuu dhiisuun namoota dhukkuba dhiibbaa dhiigaa qabantu jira, namoota dhukkuba onnee qabantu jira. Walumaa galatti qoosaa tasaa yookiin piraankii tasaa nama irratti hojjetuun maleedha. Walumaa galatti horaa bulaa deebana.